Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee akkuma saattuu kutaa 1 hanga 12tti ergan xumuree booda kutaa 12ffaa booddeellee yuunivarsiitii seeneen qabxii baay'ee gadi bu'aa ta'een eebbifameen hojii qabxii kiyya madaalu tokko hojjechuu jalqabeera. Haati kiyya anaa fi obboleettii kiyya hangafaa abbaa garagaraarraa manatti nu deesse. Heeruma yookiin immoo gaa'ela seera qabeessaatti kan deesse. Ani umrii 10, obboleettiin kiyya immoo umrii 14. Abbaan manaa ishee garuu kana dura gaa'ela kan godhate hin turre. Dirree waraanaa keessa waggaa dheeraa ture nama gara mana isaatti deebi'edha. Hiikti haadhaaf kenname haati ijoollee isheef akka yaaddu, ijoollee ishee malee gara biraa akka hin qabne, ijoollee isheef jettee boolla seenuu kan dandeessu, akka fedhe ta'ee waan barbaadde fiddee iddoo galtu galtee ijoollee isheef kan jiraattudha. Haa ta'uutii garuu ganamaatii kaasee ani haadha koorraa dubbisaa kan hin guddadhe kanan turre. Haati kiyya faallaadha. Ijoollummaa kootii kaasee ani dhukkubsataadha. Baay'ee na dhukkuba. Nyaata nyaadheen naaf hin sifaa'u. Dhukkubni kamuu dhufnaan ana biran darbu. Sababa kanarraa kan ka'e haati kiyya maqaa masoo kiyyallee Raammoo Biyyee naan jetti. Guyyaa du'a kiyyaa du'eera kanaan booddee gatiin qabu jedhanii umrii koo waggaa 10 gaditti si'a hedduu na eeganii turanii. Haa ta'uutii garuu bishaan yeroo naaf kennan lubbuun xiqquma na keessa jirtu bishaan argattee gara fayyaatti deebiti. Anaaf jaalala kan qabdu ture, jaalala gaarii akkookoodha. Haa ta'uutii garuu isheen dhaladheen waggaa dheeraa narran turre. Haati kiyya heddumminaan kan jaallattu obboleettii koodha. Sababiin isaa immoo isheen dubartii waan taateef hojiillee ni gargaartiini. Yeroo haati keenya mana haadha isheetii baatee qofaatti jiraachuu jalqabdu anaan akka dhala isheetti otoo hin taane akka diinaatti na ilaaluu jalqabde. Yeroo hundaa narraa deeminaan jetti. Sababa keettiin jireenyan dhabe, heeruman dhabe jettee umrii ijoollummaa kooti qalbiin taane yaadan taane sammuu koo keessa naaf keessa. Kana qofaa miti. Ani ijoolleedha mitiire otoon balleessiin hin oolu. Gaafan balleessu mana nan bulchitu. Yeroon mana obbolaa ishee yookiin immoo firaa deemu bakkan deemetti illee dhuftee na qabdee udaan koo na nyaachistee na reebdi. Rukuttaa, qonxoxaa, kaballaa, ciniinnaa, iitichaa, mocorraa haati kiyya ijoollummaa kootti na goote hanga har'aatti ija koo fuuldura jira yoon jedhe namni na amanu hin jiru. Dheekkamsi yookiin immoo adabbiin ishee akka haadhaatti otoo hin taane akka diinaatti lubbuu koo nama baasu akka barbaaduuti. Dhagaatti na rukuttee dhiiga bichaa ta'een nan beeka. Miila kiyyarra ejjetee miila koo cabsitee ni beekti. Gabaabumatti haati kiyya ijoollummaa kootii kaasee jiraachuu koon barbaaddu. Yeroo na reebdee mana na areetu guyyaa hedduu muka naannoo keenyaarra bineensi na nyaata jedheen ol ba'een yaabbadhee rafaa. Akka simbirri mukarratti mana godhattu laastikii xaa'oon madaabaraa keessaa ba'u mukarra godheen roobni yoonatti dhufes bineensi yoonatti dhufes laastikii sana yeroon tuttuqu sagalee guddaa waan dhageessisuuf waaqa jalatti kana abdii godheen mukarran bulaa. Mana ormaatti miti waantan mana haadha koo na deesseettiin dabarse kana jedhee dubbadhee fixuu hin danda'u. Haa ta'uutii garuu har'a yeroo yaadu baga haati koo na miite baga natti darbiteen jedha. Haati kiyya nu ijoollee lamaan qabateetii gaa'ela dhaabate. Abbaan manaa ishee jalqabarra anaafis obboleettii koofis nama gaariidha. Anis nan qabbanaa'e jedheen ijoollee gara biraarree godhatanii haala gaariitiin jiraachuu jalqabne. Dheekkamsi haati kiyya anarratti geessistus erga heerumtee erga haati keenyi maatii godhattee booda naaf hir'ate. Yeroo kaan nyaatatu seera qabeessaan naaf hin kennamu. Amma garuu faana abbaa buddeenaa kiyyaa laalladheen gara manaatti seena. Ijoolleen kun hin nyaanne moo jedhee gaafata. Hin nyaanne yoon ta'e fuuluma kiyyarraallee waan beekamuuf ofitti na waamee waliin hin nyaadha.
Bifa kanaan hanga waggaa 14tti mana haadha kooti ergan dabarsee booda waggaa 14 booddee jechuun obboleettiin koo hangafaa waggaa 18 yeroo guutuu ta'een tokko mana keenyatti raawwate. Wanti raawwate kunis hanga har'aatti anaa fi obboleettiin koo akka obbolaatti akka waliin naasofne kan nu godhe. Abbaan manaan haadha koo yookiin immoo abbaan buddeenaa koo ta'ii ittiin na jibbe natti jijjiirame. Haati koo immoo amala ishee duraatti kan ishee deebisedha. Kunis maal ture seetanii abbaan buddeenaa kiyya obboleettii koo waliin sireerra otoo ciisuun arge. Kun waan ulfaataadhaati. Haati kiyya yeroo sana mana hin jirtu. Anis diidan ture akka tasaama fiigee mana galeen gochaa kanan arge. Waantan arge yoo dubbatte sin ajjeesa naan jennaan yeroo murtaa'eef afaan koo qabadheen haa ta'uutii garuu tarii ammallee gochaa akkanaa raawwachaa jiru jedheen sa'aatii haati kiyya mana hin jirretti gara manaatti yeroon galu abbaa buddeenaa kiyyaa fi obboleettii koo sireerra otoo ciisanii lammatan arge. Guyyaa kana immoo obboleettii kiyyatu waan si galchuun qabu afaan kee qabi lafattiin si dabalanaan jette. Walirratti waan dhalannuuf isheen sodaadhu. Abbaa kiyya nan sodaadhan ture. Haa ta'uutii garuu tarii obboleettiin koo guyyaa tokko nama kanarraa yoo ulfoofte haati kiyyas obboleettiin koos ijoollee abbaa tokko akkamitti qabatu jedheen aareen haadha kiyya yeroo isaan mana hin jirre gochaa kanaa siree keenya irratti otoo raawwataniin argee jedheen yeroon itti himu amma immoo jettee maatii koo diiguuf hidhattee kaatee jedhee kaballaatiin dhiitichaatiin ciniinnaatiin haati koo lafatti na dabalte. Kana qofaa miti harka kiyyaaf miila kiyya hiitee dhiiga afaaniif funyaaniin na baasistee hanga galgalaa'utti yeroo na keessu obboleettiin kiyyas mana barnootaati. Abbaan buddeenaa kiyyas bakka hojii isaatii yeroo dhufu maal goonaan gurbaa kana akkanatti hiite jedhee yeroo gaafatuuni haati koo har'ammoo jedhee wanta inni dubbate sin ajaa'ibaa abaluu fi abaluun waliin ciisanii jedhee natti dubbate jedhee gaa'ela koo jeequuf amma immoo natti ka'e ayyaana isaatu waggaa dheeraaf jireenya hin taane jiraachisee jettee yeroo dubbattu obboleettiin koo immoo gidduu kana maallaqa naaf kenni jedhee baay'ee na rakkisaa. Maallaqa yoo naaf kennuu baatte waantan godhu waantan jedhu anatu beeka jedhee na doorsisaa ture. Edaa inni anaa fi abbaa koo anaa fi haadha koo gargar baasuu fi jetee baga hiite jechuun bakka hidhameti natti tufte. Yeroo gochaan kun hundi narra ga'u umriin koo waggaa 14 kutaa 8 baradhaa. Obboleettiin koo akkamitti sobdi haati koo immoo anaan hanga kanaatti maaliif ofirraa na fageessiti jedheen ofitti gadduu ofitti gaabbuun jalqabe. Yeroo kanarraa kaasees abbaan buddeenaa koo mucaan kun mana kana keessa akka inni jiraatu hin barbaadu naan jedhe. Haati kiyya nan jaallatu abbaan koo nan jaallatu obboleettiin koos nan jaallattu. Kana gidduutti ture otoon jaallatiin nyaadhee buluuf amaloota hin taane kan hin jalqabe. Duruu nyaataa fi dhugaatiin uffannaan maatii koo biratti nan miidhama. Amma immoottuu mana bultiillee na dhoowwachuu jalqabanii gaafii manan bula gaafii diida mukarran bula gaafii immoo ijoollee dhiiraa mana kireeffatanii galanii biraan bula. Kana keessatti hojiiwwan akka hannaa namarraa waa butanii deemuu halkan mana namaa cabsuu umriin isaanii anaa ol kan ta'e waliin hirmaadheen hojiin taane keessan galee qaamaan baay'ee qal'aa hojjaan kiyyallee gabaabaa kan ta'edha. Kutaa 8 yeroon ga'u barataa kutaa 4 fakkaadha. Kutaa 12 yeroon xumuru barataa kutaa 8 fakkaadha. Kanaan otoon jiru rabbi garuu jireenya koo keessatti kan na gargaare maatii koodhaan dhiibameen rakkoon amma kanaa yeroo narra ga'u barnoota kiyya akkuma saattuu deemeen daree tokkollee taate baradheen deebi'a. Maallaqan hateenis ta'e buteen hojjedhuun waan garaa koo daabboo shayii yoo maallaqa furdaa ta'e immoo shiroo bitadheen nyaadheen mana maatii koo yookiin immoo firoottan koo yookiin hiriyaa koo yookiin immoo mukan bare sanarran bulaa. Kutaa 9tti yeroon darbu yuunifoormiin mana barnootaa keenyaa waan jijjiiramuuf eessaa fideen yuunifoormii kana haa ho'isiifadhu. Haatiif abbaan koo na didanii eessumoolii fi adaadoliin koo haadha otoo qabduuti nu kadhattamu naan jedhu. Hojiin hin hojjedhu immoo kana naaf bituuf yeroo dheeraa walitti qabuu na barbaachisa. Dabtarri rakkoon qabu isa bara darbeetiyyuu waggaa 2-3 nan baradha. Manni barnootaa maatii akkan qabu waan beekuuf yeroo
yerootiin yuunifoormiin qabdu jedhameen balbala barnootaa irratti baay'ee na rakkisu. Hiriyoonni koo jireenya kiyya beekan yuunifoormii isaanii naaf kennanii dabareedhaan ittiin hin baradhaa. Kanaan otoo jennu guyyaa tokko hanga yoomiitiin kanaan rakkadha jedheen uffata miicamee hafame keessaa yuunifoormii anaaf ta'u kootiif surree argeen uffata sana keessaa kootiif surree hateen mooraa namaa keessaa bahee harki kiyya waan na deemuuf magaala keessatti rakkoon hannaa uumameera taanaan maqaan jalqaba irratti poolisoonni aanaa keenyaa barreeffatan maqaa koodha. Inna reebu, inna tumu, inna hidhu umriin kiyya waggaa 18 otoo hin guutiin wanta ani ta'aa ture Rabbi qofaatu na argaam. Kana hundumaa keessaa garuu guyyaatti si'a takkaa nyaannaan gororri koo gadi deebinaan waan hannaan barbaadu hawwiin kiyya yoon guddadhe yoon nama ta'e maatii kiyya haadhaaf abbaa koo obboleettii koo akkanumallee ilmaan isheen erga heerumtee deessee mana tokko keessatti walitti qabeen boombii tokko darbadheen isaan fixuudha. Jibbinsa guddaa waan naaf qabaniif anis akkanuma deebii jibbinsa guddaan maatii koo fi haadha koof hin baraam. Obboloonni haadha kiyyaallee anaan akka nama balleessaa ooluuti maatii isaaf hin ajajamneeti haadha isaa miidhee mana ari'ameetti na ilaalu. Namni naaf gaddu ayii mucaa kana haati dhiiste miti jedhee gara koo goru hin jiru. Burukfamuu, dhagaadhaan reebamuu, ijoollee namaadhaan rukutamuu, nama waliin walitti bu'uun bu'aa ijoollummaadhaan beeluun jireenya kootti fidedha. Gaafan beela'u nama otoo hin taane bineensan ta'a. Daree keessaa fiigeen ba'a. Barattoonni daree koo ganamaan ciree isaanii nyaatanii yeroo deeman ani muka fa'a irra buleen gara mana barnootaa dhufa. Daree keessatti rafaa. Dhukkubbii seenaa kiyyaa guutuu garuu kan beekan hiriyoota kiyya nama 2-3 qofadha. Hanga humna isaanis anaan na gargaaru. Tarii otoo isaan yeroo sanatti namaddii dhaabbatanii jabaadhu naan hin jedhani ta'ee har'a kosii sana keessaa baheen naman ta'u jedhee yaada. Bifa kanaan ture barnoota kiyya hanga kutaa 12 xumureen kutaa 12 illee qabxiin naaf dhufeen yuunivarsiitii kan hin seene. Yuunivarsiitiin yeroo seenamu namni na barsiisa jedhee abdii kan godhatu haadhaaf abbaa yookiin immoo fira waan ta'e ni qabaata miti. Kutaa 12 akkan baradhu qabxiin akkanaa dhufe anatu deemee maatii kootti hime. Yeroo haadha kootti himu waaqumatu bakka du'a kee nurraa fageessuuf jedhee carraa kana si dhaqqabsiiseera malee ati barattees dandeessees miti yuunivarsiitii kan seentee as natti Rabbi sin deebisiinii si gargaaruu miti dhala koodha siin hin jedhu jetteen ariitee. Abbaan buddeenaa kiyya garuu yeroo sanatti qarshii 500 naaf kennee. Obboleettiin koo anaan hin dubbistu. Bifa kanaan gatii tiraanispoortii qabadheen yuunivarsiitiin ramadameen deeme. Akka beeluun na qancarsite waan hin beekneef mooraa yuunivarsiitii yeroon deemu dhuguma ati kutaa 12 fixxeeti dhufte moo jedhanii na gaafatu. Anis eeyyee yeroon jedhuun waraqaa eenyummaa waraqaa kutaa 12tti xumurte fidi jechuun isaaniin amansiisuun iyyuu yeroo natti fudhata ture. Yuunivarsiitii seeneen barachuu eegalee barataamattiin lakkaa'ama malee dandeettii barnootaa homaan qabu. Si'a kana hammi rakkoo koo yeroo hir'isu anis nan nyaadha nan dhuga duriyoo beela heenataa amma maaltu naachisiisa jedheen hannas nan dhaabee waggaa 3 baradheen eebbifame. Waggaa 3 yeroon fixu kanatti ganna hiriyoonni koo gara maatiitti yeroo deeban ani garuu hojii garagaraa mooraa yuunivarsiitii keessa hojjechaa ganna sana achuman taa'an ture. Haatii fi abbaan koos akkan jiruutti otoo hin taane akkan du'eefaati beeku. Yeroon yuunivarsiitii jirus ture obboleettiin kiyya hangafaa gaa'ela godhattee haa ta'uutii garuu gaa'ela dhaabbattee baatii 5 ulfataatee gaa'elli suni jara akka diigame kan hin dhagahe. Daa'ima garaatti baatus haadha koo biratti deessee erga deessee booda isheenis haadha kootiin jibbamtee mana haadha kootii rakkachuu akka jalqabde dhagaheen ture. Akka obboleessa isheetti isheenis wanta hin ilaalleef waggaa dheeraanaanis naman kararsaa waan turteef ayizoo barriin darba jedheen obboleettii koon jajjabeessine. Hiriyoota koorraan ala gosa firaa gosa dhiigaa anaan kan na jajjabeesse jabaadhu bara kana jala ni dabarta kan naan jedhe tokkollee hin turre. Yoo rakkatan rakkina keessa yoo darban barnoota ofiitti illee ni cimu. Abdii barnoota godhatu. Ani garuu barnootattis cimaan turre. Magaala keessatti kashlabbee ta'een rukuttaa fi arraba namaa danda'een nama nas ga'edha. Yaa Rabbi boriin koo maal ta'a jedheen baay'ee niti yaada. Jireenyan
duubattiin dabarse kana irra deebitee nan argisiisiin boqonnaa naaf kenni jedheen nan awwaam. Kana qofaallee otoo hin taane dubartiin anaan ilaaltee jaallattus ta'e barbaaddu waan hin jirreef yaa Rabbi namuma haa ta'u nama na jaallatu jireenya koo keessatti naaf fidi qofaa koo mankarareen qofaa koo akka hin duune qofa na gargaari jedheen laphee hatuun Rabbiin nan kadhadhaa. Mooraa yuunivarsiitii ani baradhu keessatti gargaarsi barattoota gargaarsa hin qabneef waraqaa gandarraa yoo fidatan ni kennama waan ta'eef ani waraqaa gandarraa fudhadheen mooraa yuunivarsiitii keessatti nan gargaarama. Kanaan baradheen otoo dandeettii tokkollee hin qabaatiin nan xumure. Eegan xumuree boodee garam haa deemu maallaqa kamiin deemeen hojii haa barbaaddadhu mana eenyuu taa'een immoo hojii haa barbaadu. Kun hunduu gaaffii natti ta'e. Baran eebbifame gannasaa barattoonni gara maatii isaaniitti galanii baga eebbifamtani jedhamanii qophii garaa yeroo raawwatan ani yuunivarsiitii keessa ammas ganna achumatti nafee ganna qofaa miti. Bonas garatti deemu dhabeen barattoota na booda baratan irraa waraqaa nyaataa naaf baasisaa jedheen akka nama ammallee barnoota hin finneetti mooraa yuunivarsiitii keessa baatii 8 ture. Baatii 8 booddee garuu barattoota waliin walitti bu'een akka nani eebbifameeru dhokseen nyaataa fi dormii fayyadamaa jiru waardiyaatti na jalaa himanii mooraa yuunivarsiitii keessaa akkan ba'u na taasisanii. Ammas rakkoon gara biraanatti dhufe. Gara tokkotti iyyuu deemuuf qarshiin 10 giphii kiisii koo keessa hin jiru. Mooraa yuunivarsiitii keenya fuuldura manneen bunaa hedduutu jira. Calluma jedheen sa'aatii 4tti bakka tokko kan hin taa'e hanga sa'aatii 11tti bakkuma tokko hin taa'e. Yeroo kana dubartiin buna gurgurtu suni maali har'a si dabbareeramoo sa'aatii dheeraaf bakka kana teessee jettee yeroo na gaafatu eessan deemaree bakka hin deemu wallaalee jedheen isheenitti himee waan arti fakkaata rakkoon jiramoo jettee na gaafatte. Baay'ee yeroo gadditan keessi keessan yeroo gubatu garamittiyyuu galagaluuf filmaata yeroo dhabdan ni beektu mitiree guyyaan kun anaaf guyyaa akkasii ture. Kanaan waantan ta'e imimmaan koo lakkuun otoo narra dhangala'uu akkan boohaa jiru ishee dhoksuuf yaalaa haalan keessa jiru isheettiin dubbadhe. Akka tasaa ta'e mucayyoon kun sabaanis saba Oromoo miti. Afaan Oromoo hin beektu. Mana bunaa hojjettu kana qacaramteetu hojjeti. Hiriyoota ishee dubartoota 4 ta'aniiti hojii akkanaa hojjetu. Mana namaa garaatti qacaramanii hojjechaa oolaniiti bakka tokko galuu. Kanaan baay'ee na waliin gaddite. Ilmi dhiiraa baay'ee rakkatu malee imimmaansaa akkanatti hin boo'u. Hiriyoonni koo waa fedhe haa jedhanii bakka ciisichaa bakka nuti ciisnu keessa ciisuu dandeessaa. Haa ta'uutii garuu dhiibbaa homaa tokkollee nurratti geessisuuf yaallaan guyyaa tokkoyyuu hiriyoonni koo sin bulchanii manittiin mijattuu miti. Haa ta'uutii garuu yoo sitti tole nu waliin ciisuu dandeessaa jettee natti dubbatte. Kunumti waan xiqqoo abdii hin mul'anne laphee koo keessatti banee bakkan buluun argadhe. Araadaan qabu quufti narra hin jiru. Kana qofaallee otoo hin taane hanga isheen hojii xumurtuuti waliin xumureen irbaata mana sana argatte waliin nyaanna naan jette waliin nyaanne. Ganama kaaffeedhaa kuma nyaadhettiin ture. Sanaan booddee na fudhatee hiriyoota ishees bilbilaan amansiistee mana sanaan bulee. Guyyaa lammataas akkanumaa guyyaa sadaffaas akkanumaa. Magaala keessaa waan ittiin hin socho'u waan hin qabneef bakka bunaa ishee sana ishuma bira taa'an oolaa. Hiriyoonni mooraa keessatti na beekan dhufanii buna fe'ina affeeru akkana laaqana ciree irbaata naannoo nyaanni illee gurguramudha waan na ta'eef namni na beeku kottu nyaanna yoo naan jedhe kan nyaate fakkeesseen haa'i hin nyaadhu gurshaa tokko yookiin immoo 2 na gurshi jedheen ishee nyaadheen guyyaa kiyya dabarsaa. Waa'ee koo mucayyoon kun gadduu jalqabdee akkamitti namni haadha obbolaa otoo qabu maatii isaatiin akkas dhiibama jettee naa gadditi. Kanaan otoo jennu baatii 2 ishee waliin mana isaanii ciiseen dabarsee. Isaan 4 ta'anii firaashirra rafu. Ani immoo waan akka dooniyyaa madaabaraa furdaa wayii afadheen uffatuma kiyya keessa galeen mana sana keessa ciisaa. Baatii 2 boodee mooraan yuunivarsiitii keenyaa chaayinoota industirii keessaa faabrikaa qabaniitiif barattoota bara keenyaa hojjechuudhaaf fedhii qaban yoo jiraatan jedhee barattoonni mooraa keenyaa bahanii baatii 8 erga fixanii booda beeksisa maxxansaa. Hiriyoonni kiyya waan na beekaniif beeksisni suni kan bahe mooraa keessatti waan na ta'eef sanuu guyyaan kenname guyyaa 3 qofa waan na ta'eef carraa kanatti fayyadameen hojii kana seenee qarshii baay'ee xiqqoo ta'eetiin nan qacaramee. Anaaf garuu qarshiin suni baay'ee guddaadha.
hedduun galmaa'anii miindaasaa arganii dhiisanii bahanii ani garuu nan hojjedha jedheen hojjechuuf itti seenee akka tasaa ta'ee mana kiraallee akarra kanne bakka hojii doormii faabrikaa sana keessaa nuuf kennanii kanan baradhe dhiiseen ogummaa teeknishaanummaa faabrikaa sana keessaa hojjechuun jalqabee waggaa tokkoof baatii 6 gadi jedheen achuma keessa ergan hojjedhee booda miindaan kiyyaa naaf dabalamee jennaan mana kireeffadheen jiraachuu qaba jedheen mana kireeffadheen mucayyoo mana bunaa hojjettu kana galateeffadheen bakka duraatiillee jijjiiramteeti hiriyoota ishee waliinillee walitti buutee hiriyaa ishee tokko waliin 2 ta'anii kireeffatu jireenyi itti cimee gatii mana kiraa kanfalachuu dadhabanii yeroo dhiphatanii ture kanani mana kireeffadhee harki dabareen wal dhiqamitiire amma kunoo mana kireeffadheera mana koo jiraatanii hojjechuu dandeessun jedheeni mana koo galanii lamaan isaanii hojjetatanii galuu eegalanii ishee anaaf gaddite kana waliin garuu hariiroo jalqabnee haadha manaaf abbaa manaa waliin taanee meeshaa xixiqqoo bituu jalqabnee anaaf ishee qofa otoo hin taane hiriyaan isheellee hiriyaa kiyya tokko fidee waan nan dhufu isa waliin wal baranii walii galanii haadha manaaf abbaa manaa ta'anii mana qofaatti kireeffatanii waliin jiraachuu eegalanii jireenya baay'ee gadi bu'aa jiraannaa haa ta'uutii garuu boqonnaa kan jalqabaa jireenya koo argachuun jalqabee hojii kiyyatti jabaadhee itti fufuun rabbi sammuu kiyya yeroon ani barnoota hin baranne kan naaf hin banne yeroon hojii kana hojjedhu garuu naaf banee walii galaan waggaa 4 yeroon hojjedhu ogummaa hojii faabrikaa dhaabuu suphuu maashinoota haaraa bakka isaanii dizaayin gochuu fi kanneen kana fakkaatan gargaarsa rabbiitiin sirriitti bareen 1,500 2,500 jedhee miindaan koo guddachaa kan ture turtii waggaa 4 boodee of danda'een faabrikaa sana dhaabuu hojii teeknikaa hundumasaa hojjedheen hojjechiisuu jalqabeen baatii tokko baatii 2 hojjedheen 500,700 argachuun jalqabeen dubartii yeroo rakkinaa yeroo beeluu yeroo gaddaan waliin bare kana waliinillee seera qabeessaan erga maallaqni dhufee booda gaa'ela keenya dhaabbannee maatiin ishee bakka argamanitti cidha keenya gaggeessannee mana guddaa kireeffannee ilmaan horannee jiraachuu jalqabnee amma wanti hundumtuu gargaarsa rabbiitiin anaafis haadha manaa koofis darbeera waggaa 2 dura rabbi na gargaaree hojiin hojjedhuun maallaqan argadhe walitti qabadheen mana bareedaa tokko bitadhee akkuma bitadheenis toora feesbuukii kiyya irratti rabbiif galanni haa ta'u namni kufee nafu kanaan ga'eera jedheen daa'ima koo haadha manaa koo mana kiyya irratti babarreesseen toora feesbuukii irratti yeroon gadhiisu maatiin firoottan koo eessa jirtanaan jedhanii naaf bilbiluu eegalanii jalqaba irratti haati koo gaafa bilbiltu dhugaanatti hin fakkaanne waggaa meeqa boodee sagalee isheeon dhaga'ee gaariidha waggaa 9 boodee akkana naan jette anoo mucaan kun hin horooftu jedheen gateen ture atoo mana godhate jedhanii nummoo waamtuyi gaafa fuutu gaafa ilmaan godhattu baga fuute baga ilmaan godhate siin hin jennuyi yeroo naan jettu haadha koo akkana jedheen deebisee ilmi kee raammoo biyyee keessaadha ilma kee biyyee keessaa barbaaddadhu jedheen bilbila koorratti cufee otuu haadha koo sirrii taate akka haadhaatti anaan dhala ishee qixxee ijoollee ishee kaaniin na guddisteetti ta'e tarii gammachuun koo har'aa gammachuu ishees ni ta'a ture haa ta'uutii garuu harka ormaa fi garaa ormaa taatee na guddistee anis garaa jabaataa kan maatii isaaf dhiifaman goone ta'een maatii kiyya gargaaruurra haadha kiyyaaf gadduurra beeloftuu hiyyoomtuu manguddoo daandiirra jirtu harka koo hiixachuutu boqonnaa naaf kennaam ergan mana bitadhee namoonni gurguddoon bakka gaarii jiru jedhaman dhalattoota magaala kiyyaa ta'an waa'ee haadha koo jireenya gaarii keessaa kan jirre abbaa manaa ishee waliin yeroo hedduu akka wal dhaban nattaasa'u akkan gadduu fi barbaadu ani garuu hidda dhiigaa kan koo ni qaba nama jedhameti kanaan booda siquu hin barbaadu sababiin isaa immoo garaa naaf gaddu jireenya koo keessatti hin arganne garaa natti jabaatu garaa na beelessu garaa wanta dhan hin goone gooteetta tanaan jedhutu jireenya koo keessa dhufe malee ayizoo jabaadhu jedhee imimmaansaa yeroo jalqabaaf kan na waliin buuste haadha manaa kiyyadha karaa ishee wallaaltuu kanaa karaa ishee mana namaatii qacaramtee hojjettu kanaa rabbi laphee kiyya dadhabaa naa banee ifa jireenya kiyya keessa kaa'ee karaa sana na baasee
karaa kana na fidee waaqayyotu har'a asiin naga'eera. Bor immoo karaa kam akka na geessu karaa kam akka na dabarsu hin beeku. Hundumaafuu jireenyi koo harka isaarra jira. Isinis obboloonni koo jireenya gaariis ta'e jireenya gaariis hin taane qorumsa kan qabus qorumsa kan hin qabnes dabarsaa jirtan. Deemsa keessan akka yaada keessaniitti otoo hin taane akka fedha waaqayyootti taasisaa. Waaqayyo isin waliin haa deemu. Gaaddidduu ta'ee deemsa keessan isin haa hordofu. Seenaa fokkisaa qabdan isiniif haa jijjiiru. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa raallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa waan isinitti dhaga'ame waan isin irraa barattan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha like, share fi subscribe gochuun illee dagatinaa jecha namoonni xalayaa jaalalaa seenaa barsiisoo nama bashannansiisuu barsiisuu qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun telegiraamii irratti barreessitanii kallachaa ergaa keessan qooddachuun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachi.